Hayyee daawwattoota keenya har'a qophii addaa isinii qabannee dhufnee jirra. Gaaffilee adda addaa ijoollee kanaaf dhiyeessina. Gaaffii isaan deebisaniif namni gaaffii hunda deebise badhaasa qaba dhumarratti. Kanaaf amma gaaffii keenya jalqabuuf jirra. Kan irraa jalqabnu Jalbiree. Dursa waan tokko jedhi waa'ee qophii kanaati irratti waan tokko jedhi. Carraa nakin bisanii kasumaan galatooma jechaa keessummaa godhanii gaaffii gaafa akkan gaafatamuuf kaadhimamaan waliin sitti na dhiyeessuudhaaf asumaan YouTube tokkummaa na galateeffadha. Asumaan subscribe godha. Subscribe asumaan akka godhanis ergaa ishee dabarsuuf nan barbaada. Gaaffii gaafatame dhiyeessuudhaaf immoo qophaadha. Gaaffiin jalqabaa jaalalli si qabee beeka yoo si qabe hoo akkam si godha? Gaaffii baay'ee ulfaataadha. Yaa ulfaatallee ta'u namni hunduu wanta kana keessa darbuun dirqama. Jaalalli jechuun jaalala jechuun eenyumtuu odoo hin qammasiin yookiin immoo lolaan namatiin bira darbee hin jiru hagammaatti jechuudha. Dirqama hundi daa'imallee ta'e guddaas ta'e ishii tala xiqqee bira darbaa mi'a waanas akkam si godhe xiqqoollee ta'u naqa qabee jira. Naqa qabee yaa jaalalli akkuma beekamu bashitaa illee jiru namoonni baay'een bashitaa halkaan hin qabne nama cini nama nyaata yoo baay'ee malee namni baatu yeroon gibbii baradhutti waa xiqqoo na qabee jira. Yaa ogeessi san baay'ee na raffisa na nyaachisa na baasa waan baay'ee na raawwate yaa jaalalli agaruma goge na raffisa jaalalli akkamitti nama raffisa? Jaalalli akkuma isaatti neechar isaatiin gosoota adda addaa qaba beektaa? Nama adda addaa irratti amaloota adda addaa agarsiisa. Tokko tokko kan boochisu hin jira bar kan raffisu dhiistu kan kofalchiisu hin jira akkanuma kan irra deemee. Baay'ee raffisa jechuudha. Bakka hin jira ammoo kitaaba sana dubbisuun malee na jibbisiise. Alga barana lubaa. Eeshi. Saasaan na godhe jechuudha barbaadeen. Gaaffii kanaaf galatoomii kan dhaanu jaalatamas gee. Lata gaaffii lataaf dhiyeessinu maal inni dubartoota bifa kam jaalatta? Maaliif jaalatta? Maal bu'aa sii qabdi? Dubartoonni gurraachi dhamoo diimtu dhamoo magaala bifa kam jaalatta? Maa inni immoo bu'aan isaa? Gaaffii kana deebisi. Gaaffii naa dhiyeessuu keessaniif guddaa galatooma. Gaaffii isin naa dhiyeessitaniif ammoo deebiin ani qabu dubartoota magaalaan jaaladha baay'inaan. Magaala? Magaalaan jaaladha. Sababiin ani jaaladheef yookaan bu'aan ani naa qabu kanallee jedhee yoo lafa kaa'u baadha. Kaa'uu qabu. Kaa'ummaa nan qaba dirqamaa yoo ammatti kaawwanni bu'aa jedhamu kun beektaa wanna bitamu kan gurguramu harkatti waa fudhattu wayiiti. Akka san odoo hin ta'in dubartiin magaalli seensi naa kennite ofuma kiyyaaf. Natti tolti jechuudha. Magaala filannoo kooti. Magaala kaarritti. Magaala jaaladha. Amma immoo gaaffiin isaaf dhiyeessinu ati gaaffii kee deebisteerta jechoota jaalalleetiitiin jettu gaafa waliin haasofnu jechoota gaarii bifa kamiin waan tokko jechoota haga 5-6 tokko heeruu qabdaati. Hunda duraa sagantaa kan fakkaatu bareedaa akkanaa irraan naaf heeruu keessaniif akka nama tokkotti galatoomaa jechuun barbaada warra tokkummaa chaanalii kanaani. Isinis galatoomaa. Jechuun kun amma waan kumaa fi kitula jechuu dandeenya. Waan nama jaalannuun yookaan haala chagazii ta'inaan jedha. Amma afaan saayinsii bara kanaatiin chagazii jedhama. Kanaan amma gama kiyyaani isitti yaani lakki waan baay'een jedhuun lubbuu kiyya fayyadaani jechuun akka lubbuu lama qabaniif isi lubbuu tokko qofa qabaani lubbuu kiyyaadhaan. Lubbuu kiyya jechuun lubbuu kiyya jechuun waan hundaa kiyya jechuudha. Kan biraa immoo yeroo hedduu ka jechuun inni natti tolu beektaa waan ofii koo waan kiyyaa jechuun waan hunda sadii mala amma afurii takka jechuu qabda. Lubbuu tiyya jetteerta waan ofii jetteerta waan kiyya jedheera kun immoo